nuti yoomillee yoo ta'e si wajjin jirra dhugaallee dhabuu qabda dhugaan namaa immoo akka baddetti hin haftu rabbii wanna barbaade boru ganama bakka si buusuu danda'a kuni waan guddaa miti namni waan kana olillee ni dhaba kanaaf ummanni kee dhugaa kee arguun waan guddaadha jedhee yaadaani kanaaf waan barbaachisu waan si fakkaatu nuti ummanni kee mari'anne waan ati barbaadde konkolaataa barbaannan waan ati feete ummata si godhuu danda'u alhamdulillah waan rabbi nu kennarraa hin qabna waan biraatittuu namni baasaa oolaa nama ofiitti yoo gargaarate nama ofii yoo gammachiise beeyta kabaja kana waan ta'eef abbaa abdallaatillee keessa wal dubbisna waan si fakkaatu nuti mari'annee waan ati barbaadde si gochuu dandeenya waan biraa dhiisi obboleeyyan kee nuti si kenna siin jechuun sun waan si jaalataniif akka ati namatti buutu waan hin barbaadneef wallaahi yoo dubbiin akkatti biyya hundaa dhagahamee wanni kun miidiyaadha addunyaa kana guuturra faca'a maatii namaa bira gahee namni illee waa namaan jedhu sun wantaan ta'uu gaarii hin ta'uu dhugaa rabbii dubbachuuf kanaaf waan kanarratti odoo hojjanne waan jedhu yaada qaba abbaa abdalla yoo namni yaada ana fakkaatu qaba jiraate immoo waan san irratti odoo fokas goone waanuma bareeda tokko jettii kana waan haamilee isii kaasu goone isillee arrabaaf maal kanarraa to'abatte gara nagaatitti odoo dhufame wallaahi baay'ee irraa gammadaa dagalgalaati an takka gastarraa kana taa'ee hin beeku mana namallee seenee akkatti taa'ee hin beeku miidiyaa kanarratti illee haati faaxeena beekti dhufee hin dubbadhu waan tokko immoo hoo argitu laaltee hoo jettu badaa dubbadhu badaa waa jedhu jetta haga beekumsa keetti kanaaf waan kanarratti odoo hojjanne waan jedhu yaada qaba yoo namni yaada na fakkaatu qabu jiraate irratti mari'anne nama biraatu waan biraatu dalagaa jirra isinlee nama biraatu gargaarsisaa turte miskiina meeqa waa meeqa godhaa turte kanaaf waan isii fakkaatu akka hamileen isii amma boodannaan jenneef oduu waan wayii dalaynee waan bareeda wayii oduu dalayne waan jedhu yaada qaba yoo yaada kanarratti namni deeggartan jiraattan mari'anne Mukhtar 100% nambara kee kiyasi barreesse wanna haa isin jedheera nambara kee ka imo bada botomiin jedhanillee banee jira botomiin saniinillee haa inaan jechuu dandeessa anyway san keessaan dubbannaa amma insha Allahu Ustaaz Mufti Salamun alaikum osoo isaan nan jenne du'aa isaan waa godhanii dhaamsoo'ee dhaamachuu fedheeti Abbaa Abdallah du'aa isaanii booda dubbachuun hin taatu isaan nu haa cufanii maal jettan naaf olchitanii dubbadha Abbaa Mufti irra taa'uu fi lubbuutti yaarraa dheessuu fi finna kiyyaa jetteen ani simbirree haati faate haa ulfaattu wanni kun akkasitti dhaabbatu jenne ammoo ijoollee teenya Dubaayitii dhaamsawii akka obboleessaatti waa dhaamuu fi barbaada. Yoo xiqqaate dubbii isaanii ji'a kanneen lamaan keessaa 4-5 teenyee Abbaa Abdallaa waliin takkachisi akkasiillee irratti hin agarsu. Hedduu isaa namuma fala kana buusuuf nagaa kana buusuttu arraba gugurdaa darbatamaa ture. Amma noonni isaanii jechuu barbaadu foon illee tokkochumatu xannachillee tokkochumatu foon ajeessaa jedhan. Duratti usuma aartee loltuu ati baatee waan hoyii jecha guddaa wayii dubbatu. Suni maal inni? Obboleessi keenya kuni nama nagahaati namoota ollaa isaaniif isa zuriyaa isaa jiru santu nama kana balleessee jedha. Ammallee dhugaan lafa jiru tokko yoo jiraate kanuma. Namni hawaasa ganda keenya keessaa bahee aadaa hawaasa keenyaa naannoo keenyaa beeku akkasillee hin godhu akkanallee hin ta'u. Namni mucaa kanallee miidhee ijoollee tanallee akka wal dhabdullee godhee maqaa jaraallee wal balleessisiisee jedhee
namoota Zuuriyaa Maamman Nuurii maqaan isaa eenyu maqaan abbaa gadaa reestooraantii akkasuma. namni Maamman Nuurii miidhaatiin jiru namoota manaajira isaa ta'uu ni mala dubbii himaa isaa ta'uu ni mala abbaa fedhe waan fedhe haa ta'u an dhugaa jirtu irraa wanni of duuba deemu hin jiru dhalaatiyya ammoo anaa sodda dhugaa isinitti hima obboleeyyan tiyyata abbaa kiyyaa haadha tiyyarraa baate garaa takkaamaan nama lama balbala ganda isaanii jira nama hundee isaanii beeku namni Maamman Nuuriin xiqqeessaatii hin jiru ijoollee Zuuriyaa isaa jirtu ta isa waliin nyaataa jirtu ta kiisii isaatiin nyaataa jirtu nama kana miidhaa jirtu gali jennaan erbeen onaaf galtee jedhan nu dhukkubsanu ammoo miidhamni isaa nu dhukkubsanu isa horii waa'ee horii haadha faaxeetiif isaan horii kennanu isaan wadhabuu nu dhukkubsanu horooma isaaniitti nu tara malee horii isaaniitii miti isiin illee biyya ambaallee keessa turteerti dalagatteerti illee mudhiftee jirtillee dalagate mudhis rabbi keessaa bulchu lachuu namni mucaa kana miidhaa jiru namni mucaa kana ijatti buusaa jiru namoota isa ladda isaa jiru jaaran namni kun hortee guddaa irraa ba'eera gosa guddoo irraa ba'ee jira dhaabbadhaallee uf laalaa namni biyya san keessa jirtu ka haxxi miskiina achitti dabaa jirtu ka miskiinni ammoo abbaan Abdallaa biyya baqaa keessa taa'ee Keeniyaa taa'eeti kiisii ufiiti birri 70,000 baasee kafale. Allahu alam namni biraa waan kennisu ana qofatu birri san kafaleef abbaa Abdallaati. Namni maqaan nama kanaan badiniif gaafsanillee kana goon. Garuu haxxi ijoollee miskiinaa ka kumaatamatti dhokatee awwaalamee ijoolleen teenna booyaa jirti. Rabbi sodaadhaa haqa ijoolleen tana boruu ilmee argattaati rabbi sodaadha. Hadhi addunyaa boru aksidentii seentaa. Dhugaa dhiiftee dharaa wal ijaartanii deemtan guruppii wal ijaaree deemu hunda isaa quba wal qabna. Garuu akkitti dubbatanitu nama dhibu. Walirraa baane. Bada jennee achisi darbuu hin dandeenyu. Haxxi nama siin gootu. Wallaahi danfa kan keetii yoo jiraate. Abbaa Abdallaa irraa fakkeenya fudhadhu. Biyya baqaa Keeniyaa keessa taa'ee akka eenyu olitti uummata biyya ambaa gugurdaa jiru olitti akka fedhetti kennaa jira. Haga nama diiguudhaaf deemtu. Haga waan hin taaneef jecha hin taaneef balaa buusuuf miidiyaa kanarratti fiiddu. Maaf nagaa hin buufne. Maaf nama tokkocha dhabne keessaa. Biyyi martuu seera qabdi. Heera ofii qabdi. Heeraan itti gaafatama jechuun maal inni? Jaarraa 21 keessatti waan qaanii waan hin jirre tokko dhugaa godhanii walitti himaa dhara walii awwaaluun waan rabbiin ittiin isin gaafatu taate. Ufillee laalaa. Ammallee irra deddeebi'ee. Maamman Nuur guddatu isaa falfala namni itti qabu hin jiru. Haati faaxeellee falfala ittiin qabdu ittiin bonti malee qabeenyi isaallee kama gaafa taphisiisan. Kanaa oluun oolchu. Rakkoo miti. Garuu namni mucaa kanallee miidhaatiin jiru abbatu hayyoo biyyaatii jedhan. Ilmaan isaa hattuu jedhan. Gaafa kan walitti waameet ilmaan fi tana ilmaan tiyya. Ani nama akkanaati. Isin moona hambaa jala bultan. Rabbi sodaadhaa hanna tana dhiisaa. Koota qabeenya kiyya nyaadhaa jedheenya tokkotti kolfeeti. Abbaa ati ana hanna dhiisi jettaa odolcha magaalaa waa beekamaanatti mul'ataa jedhu. Nama kana gana ajjeeftanii waakattaniitiin nu'uu miti aksidentiin du'ee waan jettan ho'i natti fakkaataan. Shakkii isinirraa qaba dhugaa isinitti himaan. Lubbuma isaatiif waan shakkii qaba. Birri haadha faaxeen seenaa. Kanaafi ufillee laala. Rabbiin illee ofirra laala. Dubbii haadha faaxee asumatti dhaaba.
namni mucayyoon tun biyya baqaa keessa jirti. Haqa qabdi dhugatti haqa qabdi. Kakaawwanii kenname Maamman Nuuritti isitti aana malee eenyu caalaayyuu isitti itti aanu yoo maraatu. Haqa qabdi haqa xaxxisii baddeetti dhuga. Maaltu malaree yoo sappoortii godhuu barbaadan abbaa Abdallaatiif arsicha dubbisa. Akkasuma atillee namni haadha faatee hiriyoonni haadha faatee waraanni isiillee kanaan booda maqaa nama kanaa yoo kan tuxxan taate waan rabbiin ittiin isin balleessu taate akka ajaalii walee baane jedhanii san. Atillee haadha faatee waa'ee nama kana nama mana kan keessattuu mana kan keetitti waa'ee nama kana akka namni tokkochillee hin dubbanne hadaraa rabbii si bira kaa'adha hundi keessanuu rabbiin isin haa kabaju nageenyi haa bu'u nagaa kana barbaannaa ulfaadhaa. Tanuma isiniin jedha isin du'aa innoo cufaa. Galatooma waan tokko waa isin beeksisuu barbaadu uummata kiyya dhiifama yeroo iddoo irra deddeebi'ee dubbadhu. Dubaayin keessatti amma uummanni amma no Muhammad laa waan biraati yaada biraan malee yaada kanaa miti kana keessaa baanee irra bira lumne dhiisa. Kuni haadha faata illee gorsitanii du'aa illee gootaniif bira lufteerti. Waan ajandaa dhimma kiyyaatiif. Amma kadhimma keetii ka amma kadhimma keetii amanu waan biraa irra jirra. Kadhimma keetii guyyama dhibii godhanna. Akkasuma rabbiin inshallah khairii si haa godhu dhiifama afaanitti illee si qabuuf. Akka boruu sagalee taataniif garee maafiyaa wal ijaaree. No san dhimma sun irraa dalaguu deemna yoo rabbi fedhe. Kan biyya ijaarullee yeroo muraasa naragai Muhammad ka biyya ijaarullee laafama akka kennaa kana. Kama akka kenna ji'a sagalit dhalate hayyuun ambaallee argitee ka addunyaallee enu Donald Trump illee ji'uma sagalitti dhalate argitee namichi Turkiillee maraataan sun namicha Turkii jedha namicha John Un ka jedhan san Kim Jong sunillee ji'uma sagalit dhalate ka biyya addunyaan isa malee uffata rifeensa dizaayinii inni itti murate namni itti muratu suufa dizaayinii itti uffatu namni itti uffatu. So kanaaf take it easy san irra dalaguu deemna san irra dalaguu deemna yoo rabbiin umrii nu jiraachise achumatti nu dhiisi sagantaa du'aayii qabna gammachuu qabna keessa kennatu nu gammade waan san achumatti dhiisiti mee amma nu waliin du'aayii aamin jedhi muutii godhadhu irraa jaaladhe waa isin jetta irraa taqabbalee ofii ammoo quba nu qabaadha yoo guddate guyyaa no sanumaa rakkinni hin jiru kiyya مو عايز تدي بنامش رسالة تدي بنامش هي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم جرتوا أكم جرتم بوس في مامي خيا جرتوا بوزيسني والله أكم نجا جرتوا نجا كيا إن شاء الله وبولتي تنا دعائي غوني في ما شاء الله دعائي كغارتي غوني في قرآن ربي تين دعائي غوني في أمالي غدو في ديماني waa hunda asirra dagadhu jedhaniini madaa sitti jirtu hunda obsi jedhaniini ibidda si keessaa ol boba'u jiru kana uf keessa dhaamsi jenneeni keessatti dhaamsine hayyee nuun jettee albee itti jirtu kana argitee madaa kana albee kana ofirraa buqqisi jenneeni ofirraa buqqiftee dhiigni isii keessaa jiru akkasitti isiniif jedhee obse dhiise jette rabbiin addunyaa akiraa isii haa dhiisu jennaan ilma gammachuu rabbiin gudeeta keessa isii keessa haa baasu jennaani rabbiin bootaa isiin niyyate rabbi isii haa geessu jennaani kunoo tanarra jirraa kiyyaa hoo. Maarree bareeda yaa namni sila osoo kiyya intaltiin daa'imtu waluma kaatee deemtii jette haati teerna yeroo mammaaktu. Maaliif jedhee sila osoo kiyyaa itti xaartee itti dadhabdee sila danfa fi sila osuma argatteetu nama gammachiisa ture. Eega du'aayi wanni du'aayi caaleen jiru isinirra hin beeknu. Yaa womaa miti. Yaa badeellee kufeellee namni makiinaa miileena kudhanii illee miileena digdamaa illee bitee mukatti illee taree. Dhugaa rabbi kennayyuu tokkotu nyaata. Hadha yoo isin iddoo kana teettee eega nama argala miidiyaa irraa haasoftu nama yookaan ammoo fira hin qabne yookaan ammoo nama dunyaa hin qabne yookaan ammoo namni duubni isii yookaan namni hin jedhe namatti fakkaata. Akkasii miti akkuma qilee yeroo laalan dhiyoo fakkaatu yoo uttaalan fagoodha namni
وما متي يا هادر بيتو دعائي ونجالين جرو إسنجالا وما إمبينو تما قبض كيس ربي بركاي سي هاكاو